نعدم كن سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan dhufaatti sagantaan keenya jalqaba. Torbaan tokkoo fi rakkoon ka ture naannoo Amaaraatti nagaan deebi'aa jira jedhan. Fantalleetti walitti bu'insi tureeni namoonni miidhamuu himan. Tokko malkaa jiloodha. Qorkeen keenya, rambuuteen jaa iddoon keenya, haroon arbaa keenya iddoowwan amma maqaa ishee ta'u kun aanaa Fantaallee jala baroota darban aanaa Fantaallee jala turani yeroo ammaa isaan irraa jiraatan malee lafichi keenya jechaadha. Bankiin addunyaa maaliif Uganda liqee dhoowwatee sagantaa keessa dhageettanii? Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii rakkoon naannoo Amaaraa dhalatee humni isaa ol ta'uun mootummaan naannichaa mootummaa federaalaa jidduu seenuu gaafachuun isaa torbaan tokko arguuti. Eegisuun raayyaan ittisa biyyaa magaalota hidhattoonni fannoo keessa socho'aa turan bilis baasuu ibsan. Rakkoo uumamte kanaanii namoonni nagaa miidhamuu jiraattotaa fi ogeeyyiin fayyaa himanii turan. Naannichi maal fakkaataa fi wantoota biraarraa ammayyoo itaanaa dabaleessaniitti hima. Magaalonni naannoo Amaaraa guyyoota muraasa darban rakkoo nageenyaan jeeqamaa turan suuta haala tasgabbaatti deebi'aa jiru. Jiraattonni magaalota gurguddoo naannichaa Baahar Daarii fi Gondar dabalatee magaalota kaanirraa BBC'n dubbise fooyyeen jiraachuu ibsaniiru. Dhukaasni kan dhagahamne daandiiwwan cufamanii turan akka banamaa jiranii fi humnoonni mootummaa sakattaa akka taasisaa jiran dubbatanii. Mootummaan federaalaa rakkoo naannicha keessatti mudate to'achuuf humnoota nageenyaa bobbaase magaalota 6 hidhattoota faannoo jalaa bilisa baasuu roobii ibsee ture. Hidhattoonni faannoo humnoota mootummaa lolaa turan immoo magaalota gurguddoo naannichaa keessaa ba'uu jiraattonnis himaniiru. Akka jiraattotaatti tasgabbiin dhufuu hordofee namoota nagaa lola kana keessatti ajjeefaman owwaaluun danda'ameera. Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Baahar Daar kamisa eegaluu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Ta'us geejibii buufata xiyyaaraa gara magaalaa geessuu waan hin jirreef namoonni lafoo imala akka turan ibsaniiru. Haa ta'u malee Baahar Daaritti walitti bu'iinsi akka hin jirre himan. Akka jiraataan tokko AFP'tti himanitti immoo lammiileen nagaa 20 ta'an walitti bu'iinsa gidduutti lubbuu dhaban owwaalchi isaanii raawwatameera. Yeroo waraanni dhufe dargaggoonni dhagaa fi ulee qabatanii ba'an waraanni immoo itti dhukaasaa ture jedhan jiraataan AFP'n Baahar Daar irraa dubbise. Jiraataan biraa immoo lammiileen nagaa 4 ajjeefamuu himan. Hojjetaan gargaarsa namoomaa walitti bu'iinsi magaalaa Baahar Daar ture hamaa ta'uu ibsani. Jiraataan biraa AFP'tti dubbatan immoo raayyaan ittisa biyyaa magaalaa keessa sossoo akka jiru shakamtoota barbaacha loltoonni manaa manatti sakattaa taasisaa jiru jechuun dubbatanii. Haalli wal fakkaataa magaalaa Gondarii fi Laalibalaatti illee mul'atu BBC'n akkasumas immoo dhaabbilee miidiyaa kan odeeffataniiru. Gondaritti daandiiwwan cufaman banuun akka taasifamaa ture jiraattonni BBC'tti himaniiru. Jiraataan Gondar biraa AFP'n dubbise immoo yeroo walitti bu'iinsi hammaatetti boombiin shamarree ajjeesuu fi daa'imallee galaafatuu himan. Laalibalaatti immoo jiraataan AFP'n dubbise lammiileen nagaa 12 ol ajjeefamuu dubbatanii. BBC'n ogeeyyii fayyaa Gondarii fi Baahar Daar irraa akka odeeffatetti lammiileen nagaa ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee lakkoofsa waliigalaa baruun rakkisaadha. Jiraattonni magaalaa Dabra Taaborii fi kaanirraa BBC'n dubbises haalli wal fakkaataa akka jiru dubbatanii. Walitti bu'iinsii fi wal dura dhaabbannaan humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo hammaatu hordofee ture. Torban darbe manni maree ministeerota Itoophiyaa labsii muddamaa kan labse. Hidhattooti faannoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbatanii fi yeroo ammaa humnoota mootummaa lolaa jiran mootummaa fonqolchuuf sosso'aa jiru jechuun mootummaan himatee ture. Hidhattooti kun immoo raayyaan ittisa biyyaa keessumaa naannolee ollaa irraa humna balaa ofirraa ittisuu uummata Amaaraa laaffisuuf socho'aa jiru jechuun himatu. Sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa tureen US, UK fi kaan lammiileen isaanii gara naannichaa akka hin deemne gorsaniiru. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu Human Rights Watch hawaasni idil addunyaa mootummaan namoota nagaa akka eegu akka dirqisiisan gaafateera. Mootummaan magaalota 6 hidhattoota keessaa baase keessatti uggura sochii kaa'eera. Walitti bu'iinsi godina Shawaa Bahaa aanaa Fantallee tureenii namoota lamirraatti miidhaan ga'uu himan. Jiraataan aanaa Fantallee Obbo Muhammad Awwal walitti bu'iinsichi iddoowwan irraan buutee fi arroolee jedhamanitti uumamtee jedha. Lolatti ture naannoo irraan buutee irratti jarri faannoodhaa sun uummata eeggattee loltee
akkasitti nama lama waraantee horiin Rabbi baasee nagaan deebi'ee lola hamaatu ture gaa. Lolli sun qindaadha irraan buutee irraa kaasee arroollee bal'aan haga funyaa Waaqayyoo gootti haga qorqee gootti jarri waraana guddaa labaa galchiteetti uummata eeggatti. Mee hidhattoonni kun eenyu isaan? Hidhattoonni warruma naannoo Amaaraa keessaa ba'e warra humna meeshaa gurguddaa snaayiparii fa'aa hirnoo fa'aa kana meeshaa gurguddaa hidhatanii warra deemu warra horii akka uummata karreetti horii tissuu miti warra qubatee deemuu miti warra gabbeetuma waraana of danda'ee socho'u nama ajjeesu lafa saamu horii yoo arge uummata saamaa deemu. Amma iddoon yookaan immoo lafti isaan qabatanii jiran jira? Bakki duraan qabatan gaa irraan buutenis humna isaanii jala jira iddoo bal'aan Funyaa Waaqayyoo asiin haga barruu ga'utti hundi humna isaanii jala jira. Irraan butiin kun aanaa Fantaallee jala jira moo yookaan warra naannoo Amaaraa jala bulaa ture duraan? Aanaa Fantaallee jala bar kun lafa uummata kuusuma uummataati bar lafa lolli irratti ta'uu malee miti kun qe'ee uummata walakkaa uummataati bar malee aanaan Fantaallee kiiloomeetira baay'ee nurraa bakki uummanni karrayyuu fi uummanni naannoo Amaaraatti waldaan keessan baay'ee fagoodha gara naannoo Oromootti achi seenameeti kun irraan buutee bakki jedhama. Hidhattoonni fannoo haleellaa raawwatanillee iddoowwan duraan qabataniin alaatti iddoowwan haaraa qabatee akka hin jirre bulchaan aanaa Fantaallee obbo Boruu Jiloo BBC'tti. Aanaan keenya aanaa horsiisee bulaadha. Ammaan dura aanaa nagaa qabu rakkoo daangaa aanaa Minjaar waliin hin qabna. Rakkoo uumamee namni lamaan jala miidhamee jira. Silaa namni nu jala miidhamuu qabu. Haa ta'uutii haala yeroo ammaa waliin wal qabate humna horsiisee bulaa keenyaa kanas nuti akka mootummaatti irratti hojjechaa jirra. Uummanni keenya gara daangaa sanatti miidhamuu akka hin qabne, of eeguu akka qaban, horsiisee bulaa keenya of eeggannaa gochuu akka qabu, horiin isaatis saamamuu akka hin qabne, gara sittis siiqanii qabeenyi isaanii saamamuu akka hin qabne abbootii gadaa waliin, abbootii amantaa jaarsota biyyaa dargaggeessa waliin awweer goonee jirra. Of eeggannaa guddaa gochaa kan jiru ta'uu isaati. Guyyaarraa haalli jiru naguma. Homaa rakkoon uumamee jiru. Hidhattoonni kun tarii maaliif gara aanaa keessanii dhufan sababa isaa beektu? Sababni isaa rakkoo daangaa hin qabna. Haa ta'uutii garuu humni horsiisee bulaa keenya kana miidhe isaan yeroo baay'ee ajjeechaa namaatiif kan deemanii daangaa diiguudha kan deemanii lafa macaruudha lafa qotuudha. Haa ta'uutii garuu meeshaan isaan qabanii fi horsiisee bulaan keenya qabus waliin gitu darbee meeshaa gugurdaa dhukaa akka ture odeeffannoo hawaasa keenyarraa dhageenyeerra haalli jiru isa kana. Mee keessattuu gooxiiwwan akka Haroolee Gororaa jedhamanii yeroo ammaa kanallee to'atanii jiru odeeffannoo jedhu jiraattonni nutti himaniiru kuni dhugaadha? Gootii waliin wal qabate iddoon rakkoon itti uumame naannoo irraan buuteeti. Gororaa isaan hin to'anne haala qabatamaa yeroo ammaa jiruun uummata keenya awweer goone iddoo duraan jiran akka jiraatanii fi sanii ala daangaa keenya sarbanii akka hin seenne nutis qophii gaarra kan jirru ta'uu isaati. Haa ta'uutii iddoowwan ammaa istinaa taatu bakki amma isaan jiraatanis keenya garuu Gororaa kanaan dura rakkoon tureera malee guyyaa kaleessaa ba'anii akka hin qabanne nan beeka. Haroolee hoo? Haroolee durattuu iddoo jiranii Haroolee guyyaa irraa osoo hin ta'in waa'ee daangaa sanirra darbeetu naannoo Malkaa Jiloo iddoo Haroo Arbaa Qorkee dabalatee iddoowwan kun iddoo keenya durattuu dargaa kanaan dura sarbanii seenan malee guyyaa kaleessaa iddoowwan duraan qabatan malee guyyaa kaleessaa darbanii daangaa keenya darbanii qaban. Mee iddoowwan keessan kan aanaa Fantaallee seeraan ala qabamanii isaan kami? Tokko Malkaa Jiloodha. Qorkeen keenya irraan buuteen jira iddoon keenya Haroon Arbaa keenya iddoowwan amma maqaa ishee ta'u kun aanaa Fantaallee jala baroota darban aanaa Fantaallee jala turanii yeroo ammaa isaan irraa jiraatan malee lafichi keenya jechaadha. Tole obbo Boruu baay'ee ulfaadhaa galatooma. Tole ulfaadhaa isinis. Dhaggeeffattootni amma duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii. Kaadhimamaan pireezidantii Ekwaadoo malaamaltummaa fi baandawwan irratti duul geggeessaa ture hiriir duul filannoo irratti rasaasan ajjeefame. Miseensa manmaree kataa'e Fernando Villavicensioon akkuma hiriir siyaasa irra ba'een ajjeefame. Kanaan dura yakkoota gurmaanii fi qondaaltota mootummaa jidduutti walitti dhufeenyi akka jiru himatee ture. Daqiiqa muraasaan adoon ajjeefamaniin dura biyya kanaatti dimokiraasii lubbuu kennan kafalaa jirraa jedhee dubbate. Namichi pireezidantii Ameerikaa Joo Baayiden ajjeesu malee jedhee dhaadate poolisiin ajjeefame. Himannaa Doonaald Tiraamp irratti dhiyaatu hordofee fuul feesbuukii isaarratti Joo Baayidenitti dhaadachuun to'annoo jala oolfamuuf kan ture. Ajjeecha kanarratti FBI'n odeeffannoo dabalataa kennuurraa of qusatee jira. Saamu'eel Eto'oon gochiintaane raawwateera jechuun qaamni kubbaa miilaa bulchuu KF'n qorannoo irratti geggeessaa jedhe. Taphataan duraanii Barseeloonaa fi Inter Milaan Eto'oon pireezidantii federeeshinii kubbaa miilaa Kaameruun biyyisaa kan ta'e bara 2021 yoo ta'u akkaataan inni hoogganuu gaaffii keessa waan galeef qorannoon irratti baname.
Hawaayitti ibiddi bosona yoo xiqqaate namoota 36 ajjeesuu qondaaltonni himan. Kunis magaalaa Haayinaa kan bakka tuuristii guddichi ta'ee irraatti ta'e. Qilleensi cimaan fagoorra dhufee ibiddi qabsiiseen manneen hedduu gubate. Pireezidantiin Zimbaabuwee Emmerson Mnangagwa filannoo dhufirraatti na filachuu baannaan hin baddanii jedha lammiilee biyyattiitiin. Dorgomtoonni mormitoota dadhabdootoo manbeennee ka jedhu yoo isaan filattan hin rakkattanii jedha. Haa ta'u malee pireezidantichi filannoo kan injifachuu fi namni na dhowwuu danda'u kamuuyyuu hin jiru jedha. Naannoo Tigraay keessatti yuunivarsiitiiwwan sababa waraana barnoota dankutanii turan keessaa muraasni dhiyeenya kana hojii deebi'an beeksisan. Qophiin taasisan maal fakkaataa akka jedhu irratti aangawoota yuunivarsiitiiwwan Aksumii fi Adigrat gaafan. Pireezidantiin itti aanaan dhimmoota akadamii Aksum yuunivarsiitii Dr. Siyum Abrahaam akkan jedha. Dhugaadha miidhaan qaqqabe guddaa ture. Wanti hafe tokkollee hin turre. Waan hunda ture kan saamame. Kaan manca'ee kaan saamameera. Meeshaa birrii biiliyoona 15tti tilmaamamutu saamame. Mooraa 4tu jira. Mooraa 4 keessaa amma hojii kan jalqabe 3 isaaniidha. Ammallee wantoonni suphamiin jiru. Haa ta'u garuu baruuf barsiisuu jalqabsiisuudhaaf jecha hanga dandeenyu qophii barbaachisu taasisne barattoota simachuudhaaf jirra. Humna muraasa qabnuun jalqabne suuta gara sirriitti deemna malee wanti ture hin deebi'a jechuun hin danda'amu. Daayireektoriin dhimma hariiroo uummataa fi idil addunyaa yuunivarsiitii Adigrat obbo Yohaanis Kabadaa humna qabaniini barattoota digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa fudhachuun beeksisa baasuu dubbatu. Sababa waraana tureen kasaaraan birrii biliyoona 3tti tilmaamamu qaqqabeera. Sababa mancaatii kanaan yuunivarsiiticha bakka duraan turetti deebisuun hin danda'amu. Haa ta'u malee suuta suphachaa hojii bu'uuraa barattoota simachuuf dandeessu hojjenneerra. Miidhaa hamilee barsiisotaa fi barattoota arganii dandamachuu fi leenjii barbaachisuu kennaa jiran kan himan aangawoonni yuunivarsiitii kanneenii baajata idileen alaatti deeggarsi dandamachuuf barbaachisuu akka taasifamuuf gaafatan. Baankiin addunyaa seer cima Yuugaandanii hariiroo saala walfakkaataa mormuuf baasu hordofuun liqee haaraa Yuugaandaaf kennuu addaan kuuti. Pireezidantii Yoweri Museveniin seera namoota saalqunnamtii saala walfakkaatan raawwatan du'aan adaabuu fi kanneen hariiroo kan leellisan waggaa 20 hidhuu mallatteessee ture. Baankiin addunyaa ammoo seerii kuniin aadaa keennan wal faallessaa jechuun Yuugaandaa liqee dhoowwatan hirpha gammachuu dabalee sanitti hima. Pireezidantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin baankiin addunyaa seera farra jaalattoota saala walfakkaataa raggaasifneef dhiibbaa nurratti uumuu barbaadaa jechuun komatan. Baankiin addunyaa seerri farra jaalattoota saala walfakkaataa Yuugaandaan raggaasifte mirga namaa kan dhiibudha jechuun biyyattiin liqii haaraa kan arganne kan taasise. Garuu pireezidantiin Yuugaandaa ergaa fuula tiwiitaraa gubbaatti barreessaniin dhaabbatichi maallaqa isaatti fayyadamee dhiibbaa akka irratti godhu ibsan. Liqaan argamees dhiisees Yuugaandaan inuma guddatti jedhan. Yoweri Museveniin warri liqaa kennan maallaqa fayyadamuun amantii, aadaa, duudhaa qajeeltoo fi birmadummaa keenya akka mulqinuuf dhiibbaa nurratti gochuun isaanii nama gaddisiisa. Dhugumatti biyyoonni lixaa guutummaa Afrikaa tuffatan rakkoo hawaasa keenya keessa jiru akkamitti akka furan eenyurraayyuu dhiibbaan akka nurratti taasifamu hin barbaannu jedhan. Yuugaandaan liqii haaraa akka hin arganne baankiin addunyaa beeksisuus pireezidantiin biyyattii rakkoo kana furuudhaaf dhaabbaticha wajjiniin mariin itti fufuu himan. Pireezidantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin ji'a caamsaa keessa seera jaalattoota saala walfakkaataa yeekkamaa taasisuun raggaasisanii turan. Jaalattoota saala walfakkaataa ta'uu qofaa otoo hin taane yaada kana leellisuu fi jajjabeessuunis nama dabsisa. Kanarraa ka'uudhaan dhaabbilee mirga namoomaa fi biyyoota lixaarraa komiin irratti ka'ee ture. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yookiin immoo United Nation Ameerikaa dabalatee biyyoonni fi dhaabbileen garaagaraa murtee Yuugaandaa kana balaaleffataniiru. Yuugaandaan gama isheen ilaalchi jaalattoota saala walfakkaataa waan faallaa duudhaa, aadaa fi eenyummaa hawaasa biyyattii ta'edha jechuun murtee isheetti cichiteetti. Murtoo Yuugaandaa kana hordofuudhaan Ameerikaan qoqqobbiirra keessee turte. Amma immoo baankiin addunyaa itti dabaluudhaan Yuugaandaan liqii haaraa akka hin arganne murteesseera. Dhaggeeffattootni amma oduu ispoortii sanii dhiyeessaa taphni Pirimeer Liigii Ingilizii barkanaa bor jalqaba. Yeroon jijjiirri taphattoota gara xumuraatti dhiyaachaa jira. Barkanaa eenyutu akka chaampiyoona ta'uus tilmaamni kennamaa jira. Odeeffannoo kanneen irratti Waayileekii Biraanuu Gammachuu fi Zalaalem Taadessaa akkanaan oduu ispoortii kan bareechanii isaniif dhiyeessan.
Zalaalem oduu ispoortii har'aan maal qabattee jirtu? Odeeffannoo jijjiirraati haa eegallu Biraanuu yeroon jijjiirraa cufamuuttis dhiyaataa jira waanta ta'eef ganna kana Harry Kane, Kylian Mbappé fi akkasumas Moses Caicedoodha gatii guddaa warra baasuu danda'an kan ajandaa ta'ee ture. Harry Kane gara Bayern Munich deemuudhaaf kilaboonni lamaan walii galuun har'a odeeffamaa jira. Mirkanaa'ees jira. Bayern Munich gara paawundi miliyoona 100tti siiquun Harry Kane mallatteessisuuf amma gara milkaa'uutti dhufee jira. Gareen Klopp Liverpool jechuudha. Chelsea gala jedhamee kan eegamaa jiru Moses Caicedo gara Liverpoolitti fiduu danda'a. Pochettinoodhaan aarsuu danda'a kan jedhu odeeffannoon bahaa jira. Moses Caicedo Brighton irraatii gara Chelsea paawundi miliyoona 100 deema jedhameeti kan eegamaa jiru. Kilaboota Premier League Ingilizii keessa jijjiirraa miilanaa kanaan kilaba kamtii milkaa'eera jettee yaadda? Arsenaal baasii guddaa baaseera. Chelseanis akkasuma taphattoota hedduu mallatteessisee jira. Manchester Cityin taphattoota hedduu hin mallatteessisin akka bara darbee jechuudha. Taphattootuma isa jalaatii bahan bakka buusuu irratti iyyuu hedduun hojjenne. Liverpool taphattoota hedduu mallatteessisuu dhabuusaa irraati kan ka'e. Klopp hojii leenjisummaa Liverpool gadhiisuu danda'u odeeffannoon jedhan har'a bahaa jiru. Manchester United akkam gabaa baranaa kanaan akkam ture? Taphattoota jajjaboo jedhaman mallatteessisee jira. Andree Onana gara paawundii miliyoona 47 akkasumas Mason Mount Chelsea irraatii gara paawundii miliyoona 60tti baasee mallatteessisee jira. Akkasumas taphataa sarara fuula duraa Atalantaa kan lammii Denmark Rasmus Hojlundiin paawundii miliyoona 72 mallatteessisee jira. Sarara ittisaa fi sarara gidduuratti taphattoota dabaluu danda'u odeeffannoon jedhus eegamaa jira. Taphammoo Premier League Ingilizii dabalatee liigonni Awurooppaa boordirraa kaasanii jalqabu. Tilmaamnis kennamaa jira bara dhufu kana eenyuti shaampiyoona ta'a eenyuti immoo tokko hanga furii keessa gala kan jedhu tilmaama kan ogeessonni BBC dabalatee lafa kaa'an jiru. Isa kanarraati tilmaama kan isaan kaan wal bira qabdee waan jettu jira. Taphni kun jalqaba sararaati haa eegallu. Manchester City fi Barneleetu boruu tapha Premier League bara dorgommii haaraa kana jalqaba. Manchester Cityin shaampiyoonummaa isaa kabachiifachuutiif egaa boru tokko jedhee tapha kana jalqaba. Arsenal Nottingham Forest waliin kan jalqabu. Kilaboota gurguddoo keessaati kan biraa tapha guddaan ittiin jalqabamu Chelsea fi Liverpoolidha. Isaan sanbata guddaa kan eegamu ta'a jechuudha. Wiixatarramoo Manchester United Wolves waliin taphata. Gara tilmaamaatti haa ceenuuti bara darbee shaampiyoona kan ture Manchester Cityin bara dhufu kanas shaampiyoona ta'a jechuun xiinxaltoonni kubbaa miilaa BBC yaada isaanii kennanii jiru. Arsenaaliin sadarkaa lammaffaa irratti tilmaamanii jiru. Bara kana immoo Arsenaal morkataa cimaa akka ta'u ni eegama. Kan biraa sadarkaa sadaffaa qabachuun xumura kan jedhan Manchester Unitedidha. Liverpooliin arfaffaa, Newcastle shanaffaa, akkasumas Chelsea ja'affaa fi Aston Villa torbaffaa jedhanii kaa'anii jiru. Ogeessonni BBC egaa 27 isaanii keessa 25 Manchester Cityin shaampiyoona ta'a jedhaniiru. Ati eenyu taatee tilmaamta fiike? Manchester Cityin shaampiyoona ta'a tilmaama jedhu hin qabu bara kana. Sababni isaa taphattoota muuxannoo qaban kan akka Riyad Mahrez fa'aa Gundogan fa'aa dhabee jira. Haalaandis akka bara darbeetti galchii lakkoofsa jedhee hin eegu. Kilaboonni kan akka Arsenaal, Manchester United fa'aa City waliin dorgomuudhaatiif qophii cimaa waan taasisaa jiran natti fakkaata. Arsenaal keessumaa jabaatee Manchester City waan morkatu natti fakkaata. Sarara ittisarra yoo ilaaltu jabaadha gidduurra akkasuma. Arsenaal garee jabaa ijaareera. Lammaffaa immoo bara darbes aarii qabu waan ta'eef bara kana jabaatanii morkachuu danda'u jedhee yaada. Manchester United taphattoota gahumsa guddaa qabu jedhaman osoo hin qabaatiin bara darbe morkataa ture haga walakkaa ga'utti jechuudha. Bara kana sarara ittisaasaa kan fooyyessu yoo ta'e akkasumas karra eegaa mallatteessisan isaaniif kan milkaa'u yoo ta'ee fi hanqinni isaaniis sarara fuula duraadha. Marcus Rashfordidha cinaarraati fidanii gara gidduutti deebisanii taphachiisaa kan turan. Teenaag taphataan haaraa mallatteessisan gahumsa gaarii yoo argisiise isaanis morkachuu ni danda'u. Manchester City shaampiyoonaa ta'uun isaa xiqqoo akka ilaalchii keetti shakkisiise shaampiyoonaa ta'a kan jettu eenyudha? Miira deeggaraatii baanee yoo ilaalle Arsenaal taphattoota galchii lakkoofsan baay'ee qaba. Martinelliin lakkoofsuu danda'a. Gabriel Jesus yeroo jiru galchii lakkoofsuu danda'a. Kai Havertz taphataa kubba danda'udha. Akka taphataa sarara fuula duraa jabaa akka Harry Kane fa'aa kana ta'uudha yoo baate. Saakaan jira. Odegaard jira. Arsenaal waancaaf waan morkatu natti fakkaata. Ittaansee Manchester United kilaba salphataa jedhee yaadu. Sababni isaa gahumsa taphattootaa qofa osoo hin taane hojii leenjisichi kilabicha keessatti hojjetaa jiru jabaadha jechuun ni danda'a. Premier League Ingilizii bor jalqab kanaa eenyutu mirgaan galaa jettanii yaadda? Tokko Gafuriyoo eenyutu keessa galaa? Arirra kaasaa tilmaama. Dhaggeeffatooteen sagantaan irraa aganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa ookkoon waan isaan fuudhaa jedhan hiikan isaa maanii sagantaa keessan isaan nu beeksisa. Sagantaa akka qopheessa Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Jonathan Mongi keessaniif dhiyeessan asli galgalooti. Agborii saatti akkanaa nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.